Guna mamal gejra ortumasti. Yaada garaa kootee qalbii koo si beekisee sin faarsanaan jette lubbuun koo eeguu garaa qabdi yoo si dhabdee turte hin jiraattu si yaadee gaggabdi sin faarsanaan jette lubbuun koo. Nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessan laayivii irra kan jirtan linkiin isiniif ta'a. Linkiin isiniif ta'a daqiiqaa muraasa booddee isa kanaaf sheer walii gochuudhaan waliin gaa sagalee waaqayyoos yeroo kadhannaas asumarraan darbee waan jiruuf isiniin jechuun jaalladhaa waaqayyo seenaa eebbisu eebbifamaa obsaan amma linkii isinii kennutti jechuudha ulfaadhaa. Yoo si dhabdee turte hin jiraattu si yaadee gaggabde jaalallee garaa koo yaasa ho'aan guutuu naaf siidha nagaan koo naaf siidha nagaan koo jaalallee garaa koo yaasa ho'aan guutuu naaf siidha nagaan koo naaf siidha nagaan koo. Jalalle garaako ya so angutu nafsi danaganko Jalalle garaako ya so angutu nafsi danaganko Rampata Garansi abdate dole beku Sinadura obeo Dume sadura ko bufatene Kabenya ko tiade Yabanno jirenya nama darachamne Isani tergate Eko amansi sana kaken argamne Jalalle garako Yaso angutu nafsi danaganko Nafsi danaganko Jalalle garaako yaasa ho'aan guutuu naafsi danaganko naafsi danaganko Jalalle garaako yaasa ho'aan guutuu naafsi danaganko naafsi danaganko Jalalle garaako yaasa ho'aan guutuu naafsi danaganko Nafsi danaganko Nanna durambado Dabbigo inna dinabate Adore rampadu Yatina min bamne sadina bafte
Naanna duraan badoo gaafa dadhabbii koo innatti na baatee Hallelujah. duraan badoo ati namni hin baamne isatti na baatee oda koola raatee fannoo gubbaarraatti keenya duraan baduu baraatti arfama lubbuu keenyaaf bidirfamuu kee Hallelujah. natti yaadatama naaf garafamuu Oh, oda koola raatee fannoo gubbaarraatti keenya duraan baduu baraatti arfama lubbuu keenyaaf bidirfamuu kee natti yaadatama naaf garafamuu kee hallelujah. Galanni abbaa keenyaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Amen. Inni har'a kanaan nu ga'e maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Nagaan isinuma haa baay'atu hunduma keessan. Itti yaadatamuu qaba. Hafuurri nu keessa jiru hafuura abbaa nu jechisiisuudha. Macaafni qulqulluun hafuura gooftaa kana nu yaadachiisuudha. Hafuura gooftaa kana nu dubbachiisuu danda'uudha. Haleluuyaa. Amen. Ilaamee jiran. Simbira galgalas haa ta'u. Guyyaas haa ta'u, ganamas haa ta'u. Waaqayyo yeroo kana amma ganameeffatee gara namoota dhaquu qaba. Sagalee isiniif Amen. Hallelujah. Ganameeffatee gara namoota dhaquu dhaqee immoo maal godha beektu isin Waaqayyotu isaaniin bariisisa. Amen. Lubbuu abdii kutattaa jirtuuf, lubbuu gaddaa jirtuuf, lubbuu abdii kutannaa keessa jirtuuf, Waaqayyo sagalee isaatiin ganameeffatee yookiin dursee ariifatee otooti rakkina isa caalutti hin darbin si bira ga'ee Waaqayyo gadda keessa irraanfachiisee Hallelujah. Waaqayyo galee si jajjabeessee namoota sin dhaabu namoota baay'atu sirra jira. Amen. 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 Keessumaa namoonni kun karaa laayivii irra hordofaa jirtu harki Waaqayyo garuu sin qaqqaba sini. Amen. Sin qaqqaba harka abbaa harka gooftaa Yesuus Kiristoos sin qaqqaba. Hallelujah. Waaqayyotu macaafni qulqulluu akka dubbatu sagalee Waaqayyoo foon kee fayyina lafee keetiif garuu jabina. Hallelujah. Lubbuu keenyas fayyisa Waaqayyo. Sagalee isaa ergee boolla keessaa nu oolcha. Sagalee isaa ergee afaan diina keenya hin cufu. Sagalee isaa ergee haleluuyaa nam tokkoof hin ibsa. Habaabooni yeroo masqalaa daraara, yeroo masqalaa yookiin yeroo birraan badhuudhaaf ta'u yeroo isaa miti. Garuu akka kanatti abaaboo hin argisiisa. Yeroo isin kana dura itti eegdan ta'uu danda'a yookiin immoo isaati isin itti eegdes ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo akka kanatti yeroo isin hin dheegnetti yeroo isin abdii kutannaa kana keessa jirtanitti Waaqayyo namoota isin bira ga'utu jiru. Ariifatee. Amen. 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 Haleluuyaa. Namoota isiniif ibsa. Namootuma isiniif ibsa. Ilama
afur qulqulluun akkasuma hidhinaan jedhe namootuma isinii if namootuma jajjabaattan namootuma waaqayyo asoosin qabu namootuma dukkana keessa waaqayyo bariisisutu jiru laabaraa shikaabaraa dhoo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Malaara laaboraa. Amen. Galmee diina kee cufee waaqayyo. Balbala diina kee cufee waaqayyo siif hin bana. Oh, hallelujah. Gadda sirraa dabarsee siif garuu gammachuu godha. Ganna sirraa Amen. dabarsee birraan si bariisisa waan gaariidhaan. Hallelujah. Amen. Waaqayyo maal jedhama jaamni qulqulluun qamadii isa caaluun siin quubsa'e qamadii isa caaluun jechuun qamadii ta'eef otoo hin taane lafee isa miidhamte sana caba keessanan dhidhiiba jechuudha karaa biraa qamadii keessa qamadii mata jaboon jira miidhama keessa tureenitti qamadii isa caaluun asii soora damma dhagaa keessaa ba'u damma nadhii isa dhagaa keessaa ba'uunan isa caaluun jedha isaan asii soora argitanii damma muka keessaa ba'uun jenne gaagura keessa dhagaa keessaa inni jedhusi andanyaan yookiin qamadii keessaa jedhus mata jaboon nama cabeef kennam akka aadaa keenyaatti qamadii mata jaboonnidhan nama cabeef nama miidhameef kennam kanaafiti Israa'elootaan maal jedha Waaqayyo qamadii isa caaluunanii isin soora damma dhagaa keessaa ba'uunanii isin soora jedhen haleluuyaa namni cabee jiru tokko namni gaddee jiru tokko Waaqayyo isa caaluun haleluuyaa sagalee isa caaluun Hallelujah. Isara mayero kana kasi udan sirinja warra kan simbura halkani warra kan simbura kuyada isa caalu Waaqayyo sisor haleluya isa caalu isa gadda ke sirra bachisu dandau isa me ba sirra jiru sirra buse sirra bachisu dandau isa madaa ke sa godanni zamane di bachisu dandau Waaqayyo galgala kana gana me bateri batte amma gana geello be la jala Amen. Oma ke amarado Hallelujah. One sinner says, one sinner, one dubana kelo, one good dinner kelo, one naga kelo send you, one must send you, one must sit to you at the gabito, Jireni can visit the Article the Nasity, City got a son. What are you Sirakas? Lord Tamalabo, Sirakas, Sivazo, you go. Amen. Hallelujah. Amen. Mayu ante sirra buya juru sirra siya juru sirra hakau. Maka Yesus Kristus in sirra hakau. Maka Yesus Kristus in sirra hakau. Abdin ketabe hakau. Maka Yesus Kristus in hakau. Amma dukku jadane kan jirtan. Fayyati ka. Laba dukku bagezani di fayyaka. Amma bayyin sini bado. Amma bayyin sini bado. Amma wantara dangu tama. Wangari wanti gurra kesan jirenya kesan kesan jirenya bas. Amma yeroo kana kaasee kan qabame haa ta'u mana keessan irraa kan qabame haa ta'u dubbiin amma dhufu kun galgala kana foon keessaniif fayyina lafee keessaniif jabina haa ta'u ooluu siniif haa ta'u kan karaa sinitti agarsiisu siniif haa ta'u kan jabeessee sin dhaabu siniif haa ta'u kan nama haaraa sin godhu wan siraachuu sin dhageessu siniif haa ta'u kan himee eenyummaa keessa sinitti agarsiisu cubbuurraa du'arraa kan sin fayyisu siniif haa ta'u Dubbin kun dubbii mama sini dubbiin nyaatiin sin jala dubbiin nyaatiin inni sin galboomsee baase sin nyaatiin amma sirraabu dubbii yaa Waaqayyo obboleessa dubbii kana qabatee dhufe ati ammayyuu kana caalaa ayyaana kee baay'isee yeroo inni dubbatu waan tokko durayyuu hin dhaabbatin dubbii kee kamiyyuu tulluunis galaanni sin ittisu haleluuyaa laphee banamaa argannaan ati garuu itti asoo galtaa. Amma yeroo kana dubbiin isaa ammayyuu dubbiin dhimma baasu dubbii amma qilleensa kanarraa waa hojjechuu danda'u haa ta'u Waaqayyo eebbisee ammayyuu kana caalaa eebbisee beeku wajjin ta'e adda kenneef gargaarii wajjin dhaabbadhu maqaa Yesuus ameen. Makeessa naa eebbisu eebbifama isin jechuun barbaada warri peejirra jirtan amma yeroon kun yerootti sagalee Waaqayyoo dhageenyu waan ta'eef sheer waliif godha waliif qoda isin jechuun amala keenya waliin tajaajila haa tajaajilu obboloonni keenya linkiin immoo amma kaasee isiniif ta'a sinaa eebbisu amma obboleettuma keenya hojjetaa wangeelaa geeta'uun ittaana Waaqayyo siyaa eebbisu isatu itti yeroo kana sagalee Waaqayyoo isiniif fira jechuudha waan lapheessarra jiru isinii kadhata akka kanatti qophaa'aa eegaa Waaqayyo siyaa eebbisu eebbifamii gamme. Okay. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u
Ameen. Ayyaanni Waaqayyo Gooftaa Waaqaatiif lafaa isa hundumaa danda'u bara hamma bara baraatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ameen. Baga gammaddanii Ameen. jireenya caalu Kiristoosii wajjin jiraachuudha. Haala baay'ee, gidiraa baay'ee, gufannaa jireenyaa baay'ee bira dabarsee Waaqayyoon isin fide ulfina guddaa argatu galgala kana. Ameen. Mee obboleessa keenya iddoo jirtanitti Waaqayyo ayyaana isaa sirraan fudhatin siyaa eebbisuudhaan yaaduma keessaniini baay'ee eebbifame humna argadhu. Ameen. Sakaan booddee jaalala Waaqayyoon keessatti ittiin dhufaa. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Geetahuunitti aanaan jedhama. Akkuma inni nama dubbatee waldaa Makaana Yesuus Iluu Abbaaboor waldaa amantoota Qoolloo Kormaa keessa kan hin tajaajilu jaalalli Waaqayyoo yeroo kana nuu kenneera. Waan biraa keessan seenu kallattumaan gara sagalee Waaqayyootti darbinaa. Utuu Waaqayyoon kadhachaa jiruun kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee Waaqayyo sagalee akka nu barsiisuuf daqiiqaan 2 kan hin caalle kadhadhaa. Lallaba koof ergaa koo wal keessaa hin amma danda'ame walitti buta sa'aatiin dheeressu. Mee hundumti keenya Waaqayyoon kadhannaa kadhachaas turre utuu kadhachaa jiru nan dubbisaa. Ifamaa wajjin sagaleen koo hin dhaga'ama mini. Baay'ee dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Sirriitti dhaga'ama. Thank you. Ulfaadhaa. Nan dubbisaa. Addunyaa jaarraa 21ffaa keessatti humna kan nuu ta'u bara addunyaan dhugaarraa fagaatte, bara namni dhugaarraa fagaate, bara namni karaarraa kaate, bara namni gooftaa wajjin jireenya Kiristoosii wajjin faallaa deemu humna nuu ta'u sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbiseen barsiisa gabaabaan godha yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee nan dubbisaa. Efesoon 6:10 kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Ameen. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaadha. Biyya lafaa kana keessa meeshaa waraanaa hedduu jira. Mi'a lolaa baay'ee jira. Addunyaan kun waan baay'eedhaan lola. Maal jedha macaafni kun? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoodha. Muraasan jedhu guutummaattiidha. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessaniif jedha. Yaa Waaqayyoo, Waaqa hundumaa dandeessu, alfaadhaaf omeegaaf jabaaf danda'a kan taate. Gumaa qajeelotaa kan baaftu, ijaa tolootaa kan baaftu, warra abdiidhaan si eeggataniif kan falmitu, warra si wajjin walii galaniif kan dubbattu, abbaa amanamaadhaaf tola. Jaalala kee hundumaaf gochaa keessa galateeffachaa namoota fuula yaa Waaqayyo miidiyaa kanarratti harka kee eegaa jiran lafa lolaan guuttee, lafa wallaansoon guuttee, iddoo jeequmsi guutee wallaansoon hafuuraaf jireenyaa utuu cimuu garri koo gara keeti naa dubbatta. Si malee hijan qabu, si malee jireenya qabu warra dhiyaatan. Kanaaf mi'a lolaa isatti hidhadhaa jette sanan kadhadhaa. Namni si wajjin jiru addunyaa kufte kana keessatti mo'aa jiraata. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa. Yaa Gooftaa garaa isaanii jalaa didanii sammuu isaanii jalaa didanii sitti walii galanii hidhatanii warra kaanii garboota kee warra si malee hijan qabne, si malee jireenya hin qabne. Mana hidhaa biyya Roomaa keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa yeroo biyyitti duule, yeroo abdiin isaanii cite, yeroo isaan garatti goran dhabanii dukkanaaf jirma gidduutti hidhattee hidhaarraa lafaan dhooftee wajjin jiraachuu keellee akka dinqiitti mul'ifte. Al tokko ijoollee fuula kee dura jiran kanarratti humna kee akka mul'iftu sin kadhadhaa jaalala kee haa ta'u. Ameen. Melakaani makii abbinaaroo loorii boosiyaa. Jirtaati dhuguma humna kee amana yaa Waaqayyo. Ila amma galgala kana galgala akkasumaan dhiyaannee wal ilaallee baanu miti. Yeroo itti hojiin nuuf hojjetame dhuga ba'umsa gurguddaa fudhannee fuula kee dura dhaabannu. Yeroo walitti waa'ee kee dhugaa baanu, yeroo addunyaatti waa'ee kee dhugaa baanu akka ta'u. Yaa Waaqayyo ijoolleen kee
bara sobdoonni lafa dhaalanii dhugaa kee qabatanii si eegaa jiru. Bara sobdoonni bara namni baay'ee wangeela da'oo godhatee buddeen nyaatu wangeela da'oo godhatee jireenya isaa balleessu. Bara kana keessa dhugaa qabatanii si eegaa jiru. Hamma yaa Waaqayyo gooftaa tokkoon namoota kanaa wajjin jiraachuu kee akkatti mul'iftu sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos jaalala keessa fannoo irratti dhiige nuuf haa ta'u. Ulaalee banii namoota kanaa wajjin dubbatu sagalee kee nuuf ergi. Yeroo tamma nu barsiifte yeroo itti nutti dubbattu hidhaan dhukkuba hiikamu. Danas seenaa mahadilaavyaa weena jiloorii baara dalabagaaniyaa. Humni sagantaa kanaan akka hojiin hojjetamu beekee nurratti dalagaa'u. Gola ormaa keessatti ijoollee si abdatanii jiraatan illee sammuu isaanii kan jeequ. Humni jawwee humni luusefer ergamni hamaa bara si'anaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin halkan kana bakka jiru huurse kan lafa dha'e haa ta'u. Amen. Ola hadiya. Amen. Sodaa Waaqayyo addunyaa keessaa kan balleesse. Sodaa Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessaa kan balleesse. Tajaajiltoota keenya keessaa sodaa Waaqayyo kan fuudhe. Waaqayyoon abdachuun keessaa akka badu kan godhe. Ergamni hafuura bara si'anaa garaadhuma isaan namni jiraate akka du'u kan godhe. Dhugaa wangeelaa keessaa kan fuudhe. Akka namni kukkufee caccabu kan godhe. Waaqayyo ulfina isaa addunyaarraa akka fudhatu kan godhe. Bageetaa ba Yesuusin kan waraaname haa ta'u. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Anamma yaa Waaqayyo sagalee kee dubbachuu kan deemaa Amen. jireenyi siin mijatu sichi naman taatu eessaan dabartaate kan jedhu haala isheen keessa jirtu haala inni keessa jiru laalee kan doorsisu kan jeequ karaa kan itti barbaadu maqaa caalu maqaadhuma Waaqayyo Waaqa jiraataatiin sa'aatii kanaa kaasee mormi isaarraa kan gorraame haa ta'u. Amen. Amen. Galanni siif haa ta'u bara baraan ulfaadhu sagalee kee nutti dubbadhu amma dhumaatti tasgabbii guddaadhaan gocha tokko malee jeequmsa malee yaa Waaqayyo ibsaa nu keessa jiraannullee seexanni nurratti akka hin kunne iddootti nuuf eegi sagalee kee nu biraan gahi maqaa Yesuusiin ameen. Amen. Gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee kanan isin jaalladhu baay'ee kanan isin kabaju obboloota koo jaallatamu. Saba Waaqayyoo baay'een iddoo isinii kennaa amma sagalee Waaqayyo nuuf kennee waliin barannaa baga gammaddan baga gammannee guyyaan kun guyyaatti Waaqayyo kallattiin waan isin keessa jirtan dubbatu yerootti waan isin fakkaatu Waaqayyo isinitti fidu yoo mataa dhukkuba ta'e mataa waa'ee mataa yoo garaa dhukkuba ta'e waa'ee garaa rakkoo jireenyaa yoo ta'e rakkoo jireenyaa haala naannoo yoo ta'e haala naannoo waan nu keessatti miidhamnee cabne keessaa nu kaasuudhaaf yerootti Waaqayyo harka isaan gara keenya dhufuudha. Kinni guddaan garuu maal akka goonu eessa akka jirru eenyuun akka taane eenyuun akka waamanne beekuu akka dandeenyu qofa Waaqayyo nu haa gargaaru. Macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kan inni amma dubbise haa ta'u malee macaafa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 kaafnee waliin ilaallaa. Gooftaan koo guddaa isin eebbisu yeroo keenya eeggachaa dubbachuudhaaf sa'aatiin dheeressu mata dureen isinii kennaa. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irraa akkana jedha. Isin ana hin fo'anne anatu isin fo'ate dhaqxanii akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseeredha. Ilaa